حرامي تولد مني كل جافن قلوت يروسنا نسبر ولا باس برانا نتيجي من شباب نتيجي من سنتو باسا نانجي بيجنا داخل واي شباب كم سبالو بروكو بشالدا زمان سنجلسنا ولا أنا تيرو ولا تيجي دقيقة فتا ونم بايو هنا بجلة ياتين بيكو دقيقة فتا تروني أمريكا تي برانا نتيجي من شباب نتيجي من سنتو باسا جي شباب كم سبالو سنتو هذا تيجي Gua mana tu kau wajib rufe, mungkin ada rosan. Afran kalau college wan juga na, gasnya di Afran kalau college malah kan, dah itu ini gua sebut arah tu kerjaan college. Akasi abang ugu ilman saat ini yon tu kami nawal tani jadi tiga ilman saat. Tu komal je, bola kali, sangga kali tin si awala, kuni sakati namun untuk bahas tin si awala je. Asal dapat ikamal jenis itu, abah kagizetin si awal aja. Malif, kagizetin si awalnya si ilmu fiqhana awal sun si jenis itu. Ali kagizet awalnya, kerumu Rabbin katima tolce jira jannah akan nufi. Malif namun nufi nufi mati. Yorobbi jed amsa ini amatnya jira, ijolle ini bersisusan. Ali jira cisun ijolle san gargar sani fi wanum dor foundation sa cina abahnya kata tibur dan deni. Ayonu kayaknya Abdul Qadir jira wan oromo unda. Firman cisi akka Jermani tiwan makanuk ti goda sanawat jenunja galato ma rasof miti untuk tua samera geddu emsachufi kasmos modam sumut ko aku Muhammad Samira jette kun gahanti kun maruture aku Muhammad tadi guyaris guyar gitu teeti akasmat tidak pada ini abdi nama jadi sanua atau tu boleh kita gal lihat apa itu dulu kita apa itu namanya kader wali beradum sabar itu namanya kamu dua nofu mana kita gal-galati garumo awal sas berede ini semua kau macam mana tu garam nanti saat itu dia wanti lo jenis menjuru Yerosan ballesin, amma lubbuun jirtu waan hundumaa hojjeteera. Kaayyoo kee galmaan keenya waan jennuun hin qabnu galmaan keenya hin tiksina yoo jenne malee. Waan sana kunuunsuuf eeguun waan guddaadha. Gama biraatiin egaa aartii Oromoo kana keessatti rakkoo baay'ee jira waa tokko naan badhaan. Maaliif namni hojjetaa hin darbaa gaafuma darbu kan immoo akkas wanneen wal komachaa deemoo otoo hin taane namni otoo lubbuun jiruutu wanti baay'ee kan godhamu qabu. Tarii aastoota baay'een adda sireera jiran jiru. Adeeroon ibirraa kanaan dura rakkoo baay'ee dabarseera ta'a. Wayita dhukkubsachaa ture dambii amma kana walitti geelletu waan tokko godhee gaarii ture. Har'a ammoo namoota gurguddaa nama hiriyoota isaaniitu keessa jira. Ummaa Makkiyaadhaa fi Ismaa'il. Kitaaba wayiin dhagaa ture amma dhageenyee beeku. Kitaaba irraa eegalu. Yaa sana irratti faatu hojjenne. Borgana namni darbuun oolu erga darbe booddee kitaaba sana gadi baasuuf amma yoo kitaaba kana dubbisne hoo ammatu jiru isa jedhuun dhaamsa qabaa galatooma ayyeka beekan yoo nama dura dubbate dubbii nama jalaa fixa ayyoonni keessas maanguddoon kennas namni waan hedduu dubbatanii iftanii Doktor Artist Ali Birra isaa lubbuun jiru bira dhaabbachuu miti du'a isaa irratti argamanii waa isaa dubbachuun anaaf waan guddaadha. Artistoota hedduu qaamaan argeetiin jira garuu osoo inni lubbuun jiru rabbummaan osoo artist Doktor Ali Birra osoo nagarsiise jedhaatiin ture. Sunis akka rabbiitti hin taane. Kanaafuu Ali Birra nama kaleessarra ture boriif nuuf dubbataa turedha. Yeroo lubbuun jirutti seenaan hiyyeessan qabu jedhe bara sanitti bara dukkanaa sanitti jechaadha. Ali Birra nama akka ofii dunkootti dungoon kun yeroo nuuf ifu gubataatiin hin cobaatiin ifa nuuf ifa jechaadha. Ali Birra akkasitti nuuf ifaa ture akkas har'a teennee afaan Oromoo afaan miidhagaa kanaan akka haasofnuuf nama nuuf godhaa jiru keessaa isa Ali Birra karaa walleetiin haa deemu malee inni akka sirbituutitti miti nama qabsooti jechaadha. Kanaaf anaaf guyyaa Ali Birra kanarratti argamee dubbachuuf yoo waan guddaadha.
galatoomaa artistoota keenya amma shaarraan qeerroo maayirraa fuudhee haaduu jira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obboloota keenya hangafoota keenya kan keessatti argamtan ani xiqqaa godhamoo si duratti bee dubbachuuf ni qaaffadha. Garuu guyyaa irraa guyyaa abbaa keenya qabsaa hangafoota akkuma reetti obboleessi isaa doon ibsuuf yaaletti warroota akka Shaamaa Dungootti baqaa aartii Oromoodhaa warroota kalaqan. Kalaqanii ammoo aartisa lubbullee turanii ara aartistoonni keenyas karaa qabbii fedhiisaa haa ta'uti aartistoonni gameeyyiin hedduun addunyaa irra jiran ni jirani. Isaaniifis warroota ifaa ta'ee ara Oromoon akka of beeku akka of baratu aadaa isaa eenyummaa isaa seenaa isaatii fi afaan isaa akka qabaatee sabni kunas ta'u warra aartistoota hangafoota qabsoo keessatti wareegama guddaa kafalee seenaa isaa dubbatanii fixanii bara Sillaasittis abbaa lafarraa eegalee abbaa keenya Ismaa'il Fanii beekanii wareegama gurguddaa warra kafalanii warroonni yeroo wajjin baratan kutaa afuraffaa mooshanaffatti muuziqaa irratti barame jechuudha. Afaan Oromoo hundee Oromummaa gurratti mi'aawaa yaa'an sagaleeti cirracha bishaanii tokkotti illee dhaabbilee kana beekamma isaa hedduu dubalaloo ta'e kanaan guddannee isin jechuu fi sammalee ammallee bara 1992 fakkaata kaasetta Alii Birraa yoo beekan deebi yookaan kelloo isa boora jechuudha. Kaasetta isa xiqqaa ta'e dhageeffachaa fi guddanne jechuudha. Waa'ee walabummaa bilisummaadha achirratti maajiyaaroo wajjin faa sirboota isaanii kana dhageeffachaa akkasitti guddanne jechuudha. Isaan nuuf ifa guddaadha nuuf mul'ata gaarii qaban jechuudha. Amma nuti Alii Birraa jiraachisuudhaaf maqaan isaanii akka jiraatu gochuudhaaf inni takka nu biraa deemee jira kaayoo inni irratti wareegame sana galmaan geenya jechuudha. Oromiyaan ni bilisoomtii ni walaboomtii jedhee sirbaa ture yoo dandeenye ni bilisoomsina yoo dandeenye ni walaboomsina yoo dadhabne Oromiyaa ni bilisoomsina jechuudha. Hundi keenya kanarratti adii walii seenaa. Kanaaf tokkummaa qabanii walitti barsiisanii san qofallee miti Alii Birraan. Alii Birraan artistoota hedduudhaaf fakkeenyummaa gurguddaa ta'ee dabree jira. Foundationii isaa ijoollee yatiima gartee haadha abbaa hin qabne kan uffata hin qabne kan iskiriptoo hin qabne kan qalama hin qabne kan barachuu hin dandeenye barsiisaa jira. Isaan kan olii qabee Alii Birraa kan jiraachisuun ammoo tokko hojii isaatu jiraachisaa inni lammataa ammoo waan inni amaanaa nuuf kennatee dhammatee deemisan galmaan ga'uudha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbiin Alii Birraa jannata firdoosi naannoo kan eebbisu rabbiin akkuma inni jedhe san akkuma inni jate san ulamaa'ota keenya wajjin jannata firdoosi keessatti rabbiin isaa kaasuu isin jira galatuma. Nama guddaa dhabne namni immoo kanumatti dhaabbatee jiraatu garuu Alii jireenya isaa jiruu isaa keessatti waan guddaa dalage waan inni irraanfatan egaa isa gara caalu addee Makkiyaa fi Ismaa'il ibsaa akka gaarii waa isaa nu ibsuu kanuma hin jedhama. Yeroo keenya asirratti argamnee yaadachuun Oromoo yaadachuu jechuudha. Isa yaadachuu qofa osoo hin ta'in seenaa Oromoo yaadachuu, aadaa Oromoo yaadachuu, afaan Oromoo yaadachuu jechuudha. Kanaafuu ani dabalataan wanni niin jiru hin qabu adeeroon keenya ni du'e malee seenaan isaa hin duune nama seenaa lafa kaa'e jechuudha. Seenaa gaarii lafa kaa'e seenaa dhaloota keenyaaf dandii xurree afaan Oromoo aadaa Oromoo ambasaadarummaadhaan nama nuuf lafa kaa'ee deemee keessattuu hawaasa Oromoo biyya Jarmanii kan adda godhu Alii Birraa yaadachuu fi namoota jajjaboo namoota seenaa keessatti isaa waliin turan fakkeenyaaf obbo Ismaa'il Mahmud warra isaa waliin baandii afran qalloo hundeesse seenaa isaa isaaniirraa waan amma nutti himan dhageessanii jirtu. Asuma biyya Jarmanii Berliin ta'anii hangam keenyatu beekna isaanii warra Alii Birraa waliin qabsoo Oromoo durii osoo nun dhalatin waan ta'aa ture warra beekutu nu keessa jira. Isaanii waliin asitti Alii Birraa yaadachuun dhugaa kabaja guddaadha. Akkasumas Aadde Makkiyaa Abdullaahi anillee ijoollummaadhaa qabeen beekaanii qaamumaan dursituun yeroo yuunivarsiitii Jimmaa barattu la kunoo jirti mucayyoo hangafaa
achi jimmaan makkiyaan yeroo dhuftu siibira wal barre andaa xiqqaan ture yeroo sana egaa adde makkiyaa jechuun wallee walaloo afaan oromoo jajjaba Ali Birraadhaa warra kennaa turedha. By the way adde makkiyaatti fayyadamuu qabna nutillee maaliif yoo jettan an ishee wajjin taa'ee yeroon haasa'u isheen diikshinarii afaan oromooti jechoota nuun beekne hedduu nu baasuu dandeessi. Amma adde makkiyaan umuriinis deemaa jirti warri dargaggoo qeerroo ishee dhannee daawwachuudhaan Düsseldorf jirti asuma biyya Jarmanii keessa irraa waa habarreeffannu isaanii waliin akkasumas namoota hawaasa keessatti kabajamaa ta'an Dr. Sufiyaan obbo Tasfaayee Abdiisaa namoota hedduu as keessaa qabna dhugaa Shawuseen imaama keenya guddaa dura bu'aalee afooshoota isinii waliin Ali Birraa yaadachuudhaaf asitti argamuu kootiin gammachuu guddaatu natti dhagahama. Haasaa isaan nurraa fixanii jiru bakka Ismaa'il Mahmud Ali Birraa nama ijoollummaadhaa qabee beekutti an waa'ee Ali Birraa haasa'uudhaaf xiqqoon rakkisaa ammoo Ali Birraa nu qareera wallee isaatii hin qaramne wanni inni hin weellifne wanni inni dhaamsinni hin dabarsine hin jiru waa'ee barnootaa waa'ee qabsoo waa'ee hawaasummaa waa'ee fayyaa waa'ee jaalalaa waa'ee ispoortii egaa Ali Birraa jechuun yoon mootii mootootaati keessattuu waa'ee afaanii fi wallee irratti weedduu irratti mootiidha yoon jedhee hundi keenya waan irratti walii galu natti fakkaata. Kana caalaa dubbachuuf egaa amma akkuman jedhe hayyoonni dubbatanii ka'anii asirratti argame galatoomaa Ali Birraan bara baraan ni jiraata waan inni lafa nuu kaa'ee deeme bifa adda addaatiin tursiisuu dirqama keenya galatoomaa. Hedduu galatoomii. Wayii dhageeffamaan kan abdii fardisiisee jira. Jirta? Mee osoo gama abdii hin deebine leensaati waa jechuu beektaa? Maal qaba? Kootu jiru. Waajjirri barbaadaa asirratti artistiin hangafa goota qabsaa tokkummaa hundaan barsiisee lolelaa deemuusaatti baay'ee gaddaa gaddismaatti dhaga'ame. Ali Birraa baay'ee jaalladha. Baay'ee baay'ee manuma keessaa iyyuu waan tokko sirrii kaaseetii isaa durii qabee walitti qabadha. Waa baay'ee irraa baradhe Oromoo tokko jechuun hundumaa Oromoo barsiisee darbee garuu hundumti keenya laphee keenya keessatti hin qabaanna. Kaayyoo sanammoo bakkaan geenya jedha galatoomaa. Osoo hin teenye waan akkaan isin himuu barbaada. Maal barreessaan gabaabatti abaaboo tana isiidha tanuu fide footoo tana isiidha ta tole. Amma immoo bal'ii maaliif irraanfattee naan jedhe atuu bal'ii dhuftee maal irraanfattee naan jedhe inni irraanfanne lafa inni irraanfanne dammee maal jedhe ol bahe. Galatoomaa hunduu jabeessa waan jedhamuuf Ali Birraa jechuun irra deddeebiin barbaachisaa miti. Baay'een jaalladhaan afaan keenya eenyummaa keenya baay'ee mungkin bitanidha ijoolleen kiyya ta'anii kan jirtudha. Galatoomaa ana jechuun qabu. Galatoomaa. Dammeen hedduu galata guddaa qabdi. Keessaa bobba'ee keessatti hawaasni Oromoo biyya Jarman keessa jiru keessaa sababii handhuura. Sana akka gaariitti fagoodhaan jabeessee
ijoollee teenyaa fi gurguddoodhaas taa'u karaa tokko akka deemu wajjin akka deemu akka wal kabaju warri nu booda duuba tokko kan ta'e siidaa galata guddaa qabdi. Amma gojamaa amma farataan warraa jiranii Muhammad Sheekhaatiif keessa jira. Isin lamaan farakatti waan jettanii achi booda Aye, wanni hedduu haasaan mareefu qophiin jedhe bakka hiriyoonni doktoraalee irraa keessatti argaman wanni hedduu haasawuun nama rakkisa. Kaduraati namoonni sadarkaa kana qopheessanii akka walitti qabamneef du'aayis kadhannee fi waan isaas yaadannoo akka waan kana qindeessitan faana galatumaa isin jedha. Doktor Artist Ali Birraa ani weellisaa ayyuu weellisaa jedhamu barsiisaadha. Wantiin bifa weelluutiin jedhu waan nama barsiisaati. Dhimma afaanii irratti jechuun itti fayyadamee jiru waan nama barsiisadha. Nama ajaa'ibaa fi fuulee jedhamee addaa nuuf kenne. Haa ta'u ammoo akilli namaa lubbuun kamiyyuu eega uumamteen booda akilli midhaan du'a garabbi namaaf kaahee jiraatanii garabbi isaaf kaahee jiraate jireenya isaa kana keessatti waan hin irraanfatamu aadaa uummata kanaa jiraachisee afaan uummata kanaa jiraachisee seenaa uummata kanaa jiraachisee maqaa ofiis jiraachisee dabre. Maqaa ofiillee jiraachisee dabre namni akkanaa nama keessatti yeroo nama keessa jiru hin beekanii eega dabree waan isaa haasawu kana kan nama akkanaa kana daawwachiis jedhama jechuu ni dandeenya. Ka keessatti of laala. Inni waan akkanaa hojjetee dabree ani hoo maal hojjetta? Ani hoo maal irra jiraachuu danda'utti maal godhuu danda'a jedhanii akka daawwatiitti nama keessatti of ilaalanii ammaaf inni gartee nu biraa dabree jira rabbi isaa haala. Qaban isaa godhu waa hedduu gabaan seenaa isaan himanii jiran nuti yeroo guddaa inni jedhe dhageeffataa ture malee seenaa isaatti gaarii hin beeknu dhalootni amma waan dhageeffameen alatti jechuudha. Tanaafi waa guddoo hin haasa'u gama biraatiin nuti akka wanni tokko kana gammachiise kanatti sulas keessatti aniin amantiin isaa musliima yoo hundi Oromoon walitti qaba ka Oromoo walooti. Kana keessatti yoo uummanni gartee hawaasni musliima akka amantiitti godhee asitti du'aa kadhatatti salaatu manni kun illee akkanatti wajjin taa'ee asumatti eegame wajjin akkanatti taa'uun kuni wal danda'uun waan agartee tokkummaa kennu waan walitti qabnu waliin qabanii waliin jiraachuu danda'an hedduu natti tola. Dhugama rabbiitti hedduu nama gammachiisa. Bakka biraatti uummata biraa keessatti gartee wanti akkasii baratamaa miti. Afaanumaanuu yoo jedhan immaayyuu gartee amma namni ana arge ani muslima namni biyya kanaatti ana arge biyyuma muslimaa ta'e biyyatti. Yoo nammoo akkana jedhee itti himu immoo lolli hin jiru jedha. Hedduu gama. Waan akkana gartee kan wal danda'uu wal kabajaa akkanatti waa hunda wal beekamu wal ammatu jedhama wanni kuni kana rabbi nu keessaa tursiisu. Nu keessaa tursiisu waa guddoon haasa'u ulfaataa Ana ichi dura immoo mushimaa irraanfatanii jaalii hin irraanfatu. Samiiraan keenyaas jettee samiiraan toltu. Sebagai jadi terima apa cuma sebagai malay buat untuk kamu ini kami kan juga di waktu ini balik ini fata juga di aku mau perempuan ini mau berdoa kali jadi ini terpani saya doktor kemudian doktor Ali Birraa nujimu dandeen warra seenaa isaa qaamaanii hadhaa fi waan hundaa waliin dhandhame
akka adde Makkiyaa fi isaaniillee waa'ee isaanii irraa haasa'anii jiranii seenaa isaanii irraa guddoo nuti illee haasa'uu hin dandeenyu. Kana immoo tokko yaadannoon dhugamatti namni martuu beekaan Oromoo hedduun jira. Yaadannoon doktoranii itti yaadamu waa sadii dhugaa jajjabduu ummata Oromoo kanaaf inni lafa kaa'ee jalqaba gaafa ummanni Oromoo uumaan beeyne aabaa caadaa jennee barannaa afaanuma keenna dubbifnee katabnee akka ergaa karaa arqiitiin akka ummanni Oromoo barachuu danda'u. Afaan achirra tarii ammallee karaa mana abbaa gadaa eessaa jedhee Oromoon waan ittiin bulu waan kalee sirna Oromoon kalee qabu akka dhaloonni dhufu yaadatu murteessa. San qofaa miti nama saayintistii jechuu dandeenya. Yeroo baay'ee amma jechuun namni jireenya isaa keessatti fayyummaa isaatiif yeroo baay'ee wanni inni dalagu ispoortii. Akka itti namni qaama isaa fayyummaa isaatiif jiraachuu danda'u waa'ee ispoortii akka uummanni keenya faayidaa qaama jabinni qabu baratu nu dabarse. Kanaaf ilaalame dhugamatti jechuun yoo keessa gadi qabanii ilaalanii nama akkanaa kana dhabne garuu kaduuti karaa keenna waan guddaan nama gammachiisu akka itti darbuudhaaf bu'aa waan guddaan nama gammachiisu aliin nama musliimaati nama amantiiti waa'ee Oromootii fi waa'ee amantii keessatti illee gahee guddaa qaba. Ammallee aliin nama sheekaati nama qara'e. Karaan silaa ardii murtiqoo isii yeroo tokko tokko akka amantii keenyaatti gara amantii irraa yeroo itti nama baasutu san hundayyuu osoo gadi hin dhiisin dhumarratti illee amantii isaa akka gaariitti qabatee waan dabreefillee rabbii isaa dhiifama gaafatee hedduu nama boodisa. Olumaawwanni keenya qabrii isaanii irratti yeroo dhaabatanii dubbatanii duratti namni asii adde Makkiyyaadhaas fakkaate dubbatanii jiran. Ani akka boru jannata keessatti isin waliin ta'u gadi bu'ee isin waliin footoo ka'a jedhanii jedhee hayyoota keenyatti rarra'atu. Seenaa waan kaleessa keessa daddarbillee akka rabbiin isaa araaramu gubbaa kanatti illee araarama kadhataati. Yaa Rabbi naafis qixaa dabree ammallee wanni guddaani ustaazin keenyallee biratti jedhanii amma alii seenaa inni dabarse nuti irraa lakkoofne illee homaa gochuu hin dandeenye. Wanni gochuu dandeenye jiraate bakka jirutti akka amantii keenyaatiin Rabbi akka isaa araarama kadhachuu fi kaani ammoo nuti dhaloonni ammaa kuni baay'inaan waan dabre san dhaloota seenaa dhaloonni darbee haasoo qofarratti yoo balleessuu baanne dandeenye seenaa hojjenne baay'ee gaariidha jedhaa galatoomaa. Asbirachuun nama xiqqaawatti gadeeroon akka xiqqaatti ijoollee gaaddee jee Qophii sodaatiin hin sodaadhu malee sodaadhaa. Garuu awwaan akka disiisu. Asbiraan hin duune yoo biyyuu nuti jira. Ilmaan keenyaatiif illee Oromoo jiraachuu teessuuf illee inni duune numa jiraatu seenaan isaa. Gaafa 95 bara 2012 Fatidaatille rakkata kanaa jiru. Muushiin kanaaf ijaarnu miidhagdii fi bakka cufatte Oromoon akkasiin buqaatee dhaabbatanii bakka addaa dhaabbatan addaa sosoon wallaanne jarmanuma kana jiranii arra eessa jiran. Albirraa Oromoon afaa booddee kan qabaanne eenyuma godhan albirraa nurra nuufi dhaladhan. Nu jiraachisuu nuufi bara dukkanaa bara Oromoon dukkana itti cufaadhaa. Dhaabbatee inni Oromoo saba isaatii falmatee osoo guyyaa takkeetiin jiraadhantiin miskiina wajjin waan qabu namaan addaa qoodadee dhabuusi wajji gammadee niin dhabee jee osoo hin gaddiine ani birraan jiraatu.
garuu jaruma kana keessatti hedduu takkaan gaddee warri dhuftawwaa kana qopheessitan galatooma warri durii gaafa dhufee sirbaa asirraa waa hedduu godhu amantaa kiristaanaas ta'e islaamaas ta'e waaqeffataas ta'e miliyoonaalee as keessa jirra garuu arra nama sun takkaan dhabee as keessaa sii galee ani birraa ani jaalala isaa hawaan kana sun jeessaniin ani haati isaatti fe'anii warra tokko anuma tana haboo jeena yaamu bu'aa eenyuun haboo jette jedhanii habooti jee takkaan samiira jeena yaamni haboo yee malee ani birraa jaalala isaa ani gaafa jarman dhufe ijoollee kee kenda baaganii dhiiba hoolaandaa hojii deeme ilaa ingilizii deeme Oroppaa kan bakka inni deemu Nooroo hojii deeme bakka isa deeme jaalala isaa jira ijoollee dhaqee bara 2019 ilaalee ture akka tasaa bara kana silaa diisambarratti deemuu biyyaa rabbi walharkaan hin jenne jaalala isaa ilaa kanadaas deeme ani birraa silaa hambisuun taate lubbuu biyya kannee fididha ani birraa hambisa garuu immoo Oromoon akkanumatti yoo ani birraa hundee kanan jenne Oromummaan ati dhiidee fi hadooddee waamee qalaffaatee lafaatee sunirraan ati guyyaa du'aatillee sabriin hin jiraanne abbi jiraaf hin dhaabbatin ani maal beeki warri cidha isaanii dhufee sirbees biyya magaalaa kan hojjetu Samira. Okay, Samira, kanas si deebisa. Yogguu abbaan awwaata dhufu kumshanta. Gaafa ilmi kumshanii wajji awwa. Gaafa ilmi maaliif isa akkasiisu? Deebiinta. Ayyee. Adeeti kana ana adeeda aziza maal jedhee Okay, grazie Amanda. Anila golul barbaachisa afeerraan ani hedduu hin dhageenye. Kanarratti malee Oromoon Haacaaluu haa ta'u goota keenya ni kabaja yookayyuu keessaawwan biyya Jarman keessatti kabajaan nama keenyaa qabnu guddaadha. Kanaaf dhageettii irratti dubbiin malee waan biraatii miti. Ammas yeroon dabala beektu yeroon Ali Birraatti yaadan hedduu dhufuutaa. Ali Birraa faawundeeshinii jedhama. Waan hojjetan miskiina ilmaan Oromoo 200 ol kan inni huccuu itti bitee guddiseetiitu jira. Sanis guyyaan itti yaadan as deemaa jira. Sanirrattis Oromoon hundi akka dhagee qoodarraa fudhatu ni boona abshir ja'a kanaaf qalbiin isin cabini ammaan sana faraqaan gama artiistootaatiin deema. Abdii Fadis gamtaa Saddoonis nama reessaa wajjin footoo tana tolchaa ture hedduu galata guddaa qaba. Isin sadeenuu as baatanii waan jettan ja'a. Galatooma gaarii. Yeroo qaamaan argeetiin beela. Rabbi jannataa kan nuti gaafa Karena kita karena asli sudah kasih amma tentang kasih Bonsa Ismail juga sebelumnya walbek awasa Oromo Barbin Wali Obbo Ismail beka library Oromo di Sudan afan Oromo isa dub aku made makia
isin kaasee naannotti gaafa seera hawaasa Oromoo Barliin katabnu jecha tokko irratti halkan 2-3 fa'aa guddimite datti jechi kun kana fidaa yoo kana dhimma itti baanii jedhee jecha sana ibsuudhaaf immoo dubbatu kan guutuutee dhaggeeffamu. Obbo Bakar jira maatii keessan beektaa. Kanaaf nama beeka guddaa qabeenya guddaa ta'e dhugaa dubbachuu. Akkuma gamtaan jedhee namni dhaabbatee naaf darbu miti innaa lubbuun waan baay'ee irraa barachuu dandeenya. Nama akkana kan akka deemokiraatawaa carraa guddaa namoota keenyaaf kunneen darban booda kana jechuun lubbuun innaa jiran waan baay'ee irraa barachuu dandeenya. Haala qabsoon kun gaafa Oromoo jechuun oowwatu gaallaa fi qottu jedhamee bara dubbatame sana warra qabsoo hadhaa'ee namoota baay'ee fa'a. Kanaaf waan keenyaaf kunuunsifannu carraa argannee bakka jirutti hawaasatti waamnee haga gaafannu haa barannu seenaa baay'ee Oromoon seenaa kana baafnee jechee awwalii dabarsaa. Kanaaf carraa guddaa qabna warri Jarman namoota akkanaa qabaachuu kana obbo Ismaa'eel Lubuu fa'aa dheeressuu hojii yaallee akkanuma dan waan argine amma amata 20 meeqa olli walaloon ishii barreessitu dhugaa dubbachuuf dhagaa'ee hin quufne asuma keessee naannoo barreessitee walaloo maal fakkaatu onnee nama kaaftu Oromoo nama jabeessu namoota keenya kabajaa kennu rikogniishinii qabnu yeroo baay'ee namoota baay'ee hojjetan umurii isaanii guutuu kana carraa guddaadha hawaasni bakka jirtanitti affeeraa gaafadhaa kana isaa jajjabeessa kanuma jechuu barbaada. Manguddoon keenya waa takkaa yaadadhee yaada. Kanaaf Kiyaan waa jettee waan agartee ashamaan yaa jette adii birraan. Asitti birraan nu keessa akka waan jiru. Ashamaa kana kutaa Oromoo ajaa'iba jette kutaan hundi jechoota adda addaa qabu. Kana agartee wala jimmaa jaa. Ashamaa kana Oromoo keessaa warra jimmaa sijaa ashamaa jechuun warri ammaa kana arabii beenu marhaban jechuun marhaban birraa jechuun akka birraa isin wajjin taa'u jiruutti dubbiste jecha kanaas qabna afaan Oromooti jimmaa keessatti akkas yaa kun kana alammaa kana osoo as taa'u jiruutti nama lamarraa hin dhagee abdii fedhis waan jedhee waan tajaajila dubbate quxisuun abbaan agartee ati kinaarratti waan dubbate reetii likki jedheeti abbaan quxisuudhaaf kan qabaa miti kan ta'anuu miti waan hayyummaa dhabeetta waan agartee akkanaa walirraa barra anaaf hedduu quxisuudha ammoo waan inni jee waan guddaadha kanaaf rejistar godhateetiin jira kan na bochiste ammoo maalidha samiiraan maali antala adii birraa namni taaziyaa isaa habashna hoggaa jedhu nama hanqala butusa hoggaa argatu butusa deggaa jiru waan miti kabajaa guddaadha isin akka boohisan ammoo jamaa keessa namni jiru lakkoofsoo xiqqaate 5,000 oliitu naannawa kana jiru kanitti namni dhufne as bakka akkanaa argamu duraa rabbi isii boochee na boochistanillee adii birraa kan dhufe hayya maanta nagama qeerrooti deemna maaliif manguddoo seenne dubartoota keenyaas yaanii jiranii amma qeerroodha maaliif qeerroon seenaa keenya itti fufnisaati dhaamsa dabarsinee jira hara hundaanuu kanaaf qeerroon maal jettan warri booda seenaa keenya ta'u Oromoo biyya Jarman fuudhee ilmaan dhufutti dabalu
seenaan keenya akka jirutti akka jabaatu warri godhu eegoota ijoolleen mala faafaatu sana keessaafuu dhiyoota nagaafaa OMN walgahii goonessan ijoollee nama 300 oliitii to'achiisa. Ijoolleen 300 san qabeenya guddaadha. Qabeenya kana amma jabeessinee karaa gaariidhaan yoo oofne malee yerootti dhimma bahuu gaarii. Namni yeroo ni deema. Yerootti immoo dhimma bahuun barbaachisaadha. Kanaaf amma qeerrootu ajaa'a. Hedduu maqaa keessan hin beeku. Abdiin na gargaara. Amma carraan ta qeerrooti. Dr. Sufiyaan waa'ee amma sagantaa irratti waan Samiiraanii fi Obbo Ismaa'il jedhanii otoo waan jedhin bira darbuun natti hin tolle. Dhugaadha. Ani birraadhaaf kun hin malu. Warri argamtan hundi keessanuu galatooma. Ammoo sirriitti advertaayiz goonee guyyaa sagantaa akkasiitiif malu. Wiikeendii filannee irra deebi'uun keenya waan oolu natti hin fakkaatu. Kana waan sirriitti dhaamsi Oromoo hunda akka qaqqabdu goonee itti gaafatamummaa fudhannee asii baanaa san qofaa miti wanni gamtaan kaasee nan dagadhe itti ilaalu. Obbo Ismaa'il kitaaba barreessanii kitaaba sana garuu koppii baay'eedhaan piriintiin goone. Publishing wannoo seensifnee gargaarreeni kitaabni isaaniillee akka eebbifamu irratti hojjechuudha. Ergan kana jedhee ka'ee obbo Sa'aatii baay'een fudhadhu Dr. Sufiyaan eerroo filachuu na gargaari jedhaniiru sa'aatiif obsaan dubbatanii kan booda immoo ilaallee sa'aat akka dura dubbatu obsaaf sa'aati.